Ashama akkan jirtu hordoftoota keenya Hibbootiif bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u jechaa nagaa keenya taansuun gorsa muraasa singumaachina bakka jirtanitti nu hordofaa. Of eeggannoon malee wareera dhibee COVID-19 tasuma hin injifannu. Wareera dhibee vaayirasii koronaa gaafa biyya keenyatti mul'ate galee uummanni dhibicharraa akka of eeguuf ogeessi fayyaa gorsa kennaa turaniiru. Mootummaanis labsii baasee hojiirra akka oolu ta'eera. Haa ta'u malee yaaliin uummanni dhibee kanarraa of eeguuf taasisaa jiru haala babal'inaa dhibichaa waliin wal hin gitu. Gorsi kennamaa ture nama hedduu biratti hiika hin arganne. Dhibeen kun hammam akka hamaa ta'ee fi miidhaan Awurooppaa fi Ameerikaa irraan gahaa jiru irraa barachuun dirqama. Biyyoonni kunniin sirna fayyaa ammayyaa fi maallaqa guddaa qabaatanis hammeenya dhibee koronaa irraa kan ka'e to'achuu dhabanii lammiileen isaanii akka balaa mukaatti yoo harca'an arginee jirra. Egaa osoo miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisuu danda'u humna to'annaa biyya keenyaa tolchinee beeknu sababii ciminsa irraa of hin eegneef hin jiraatu. Fayyaa ofirratti dhibaa'uun sirrii miti. Gorsa ogeessotaa fayyaa fi labsii harcaatii tokko malee hojiitti hiika. Nagaan keessan nagaa keenya. Mana turaa jedhamee jira. Mana turaa. Harka keessan irra deddeebiin bishaanii fi saamunaadhaan dhiqadhaa. Harka osoo hin dhiqatin fuula ija funyaan keessan hin tuttuqinaa. Fageenya keessan eeggadhaa. Vaayirasii koronaa waliin walirraa haa ittifnu. Koraa bulaa.